waaree dura xumuramuusaa Itoophiyaan beeksistee jirti. Yuunaayitid Isteets Itoophiyaadhaaf talaalii COVID-19 Joonsan Joonsan jedhamu doozii 400,000 walakkaadhaa ol kennite. Mootummaan naannoo Tigraay booji'amtoota waraanaa 1,000 ol gallakkisuusaa beeksise. Kanneeniif kabroo sagantaa keenya irraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraatti nu waliin tura. Piroodyusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf hojiin marsaa lammataa gaggeeffame har'a waaree booda xumuramuusaa kan achitti argaman ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii kan Itoophiyaa Dr. Sileshii Baqqalee ibsanii jiru. Bishaan marsaa lammataa guutamuusaan tarbaayiniin lamaan humna maddisiisuu ka jalqaban ta'uu fi kanaafis baatii 2-3 keessatti hojii akka jalqabu gochuun hojii keenyattaanuu kan jedhan Dr. Sileshiin roobni gannaa guddaa ta'uun dafee akka guutu gochuusaa fi kunis baatii caamsaa roobuu eegaluusaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii gidduutti waliigalteen dhabamuusaaf madda kan ta'e ijaarsi hidha laga Abbayyaa hanqina bishaanii dabalatee miidhaa adda addaa akka irraan ga'u Sudaanii fi Masriin irra deddeebi'anii ibsaa turan. Ta'us garuu bishaan kun yeroo guutametti inni yaa'uu qabu akka hin danqamin kuufamni kun balaa lolaa bishaanii dhaqqabuu malu hambisuusaati Dr. Sileshiin kan ibsan. Baatii roobaa keessa keessumaa Sudaan balaa lolaa bishaanii kan ishee sodaachisu ta'uu dubbatanii bishaan laga kanaa madaalii isaa eegee gara fuula duraatti kanneen itti fayyadamaniif balaanni geessisu caalaa bu'aa guddaa waan qabaatu Sudaaniif Masriin Itoophiyaa waliin dubbii wal barbaachuu manna ollummaa gaariin jiraachuu akka qaban Dr. Sileshii Baqqalee dhaamsa dabarsaniiru. Waa'een hidha laga Abbayyaa gamtaan Afrikaan alatti tokkummaa mootummootaa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan maanguddummaan itti hirmaatan jechuun Sudaaniif Masriin gaaffii ega dhiyeessanii booda Itoophiyaan fudhatama waan dhabsiisteef jecha mariin biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu ega addaan citee baatileen lakkaa'amaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF'n kan hoogganamu humna Tigraay jechuun qaamni of waamu godina addaa Waag Hamraa fi naannolee Abargallee to'achuusaa hordofee namoonni kuma hedduun jiraattonni Nirwaaqeef naannoo gadhiisanii ba'u magaalaa guddaa godinaa ka taate Saqoxaatti godaanaa ka jiran ta'u kunis kan ta'e raayyaan waraanaa kan Itoophiyaa gadhiisee gabaa'ee booda ta'uun gabaafamee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbilaan kan isaan dubbise akka jedhanitti magaalaa Abargallee irraa Niraaq achiisi hanga Saqoxaatti kiiloomeetira 67 lafoo deemuuf dirqamnee jedhu. Namni biraan yaada kenneen Niraaq irraa Saqoxaa dhaqqabuuf guyyaa 3 imaltuu rakkisaa ta'e keessa akka turan dubbatu. Waan gaddisiisaan immoo jedhan naannoo keenya gadhiifneen naabaanu qabeenyaa horanne saamamee kaan immoo akka barbadaa'u ta'ee jedhan. Magaalaa Saqoxaa ega seenanii boodas qilleensa qabbanaa hanqina nyaataa fi bakka dahannaa dhabuun miidhamuu isaanii dubbatu. Mootummaanis ta'e uummanni gargaarsa dhala namaa nuufaa kennu naannoo keenyattis tasgabbiin bu'ee qe'ee keenyatti adeebinu gaaffii jedhu qaban. Bulchiinsa sablammootaatti waltaasisaan sagantaa ittisa balaaf wabii nyaataa akka ta'an obbo Malaakuu Dastaa akka jedhanitti haala neegamiiniin raayyaan ittisaa gadhiisee ba'uu fi qaamoleen hawaasaa hedduun godaananii dhufuun deeggarsa gochuuf yaalii ta'uu walxaxaa taasisee jedhanii jiran. Ta'us garuu mootummaan naannoo deeggarsa hatattamaa akka godhuuf dhimma kana ibsineefii jirra jedhaniiru. Gama kaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar shororkeessotaaf juuntaa jechuun kan waamu TPLF qonnaan bulaa Affaar irratti waraana banuusaa kaleessa ibsa baaseen kan hubachiise yoo ta'u mootummaan uummata waliin wal ta'uudhaan akka ofirraa qolatu beeksisee jira. Uummanni Itoophiyaas akkuma baratame harka wal qabatee afuurri kanneen weerara raawwatanii akka citu gochuu qabaa jedheera. Dhaabbati oduu Ajaansi Firaans Pirees duulli waraanaa naannolee ollaatti ceera jechuudhaan dubbi himaa Hiwaat Geetaachoo Raddaa maqaa dha'uun gabaasee jira. Naannoo Afaaritti tarkaanfiin kan fudhanne humnootiin naannoo Oromiyaa irraa iddoo sana dhufan gara dhufanitti deebisuuf ture kunis nu milkaa'eera jechuudhaan Geetaachoo Raddaa dubbachuu isaanii waabeeffachuudhaan Masfinaan Raagee gabaasee jira.
namoota 325 kanneen TPLF deeggaruun jeeqama kakaasuuf qophiitti turan jedhee shakke to'annaa jala oolchuusaa Komishinni Poolisii Finfinnee beeksisee jira. Dhimma kana waliin walqabatee dhuma torban darbee ibsa ka kennan Komishinar Geetuu Arraagaaw Hiwaatiin deeggaruun kanneen shakkaman kun manaa fi dhaabbati daldalaa qaban sakattaa'ame meeshaa waraanaa adda addaa qabamuusaa ibsuun ammayyuu wajjin sakatta'insaa itti fufuusaa garuu tarkaanfii poolisii fudhate yakka hojjetaniif malee gosummaa irratti kan hundaa'e miti jedhan. Gama kaaniin Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen seeraan ala hidhaman jedhe kan Hiwaat waliin hidhata qabu yoo ta'e akkasumas lakkoofsa isaanii qorachuuf hojjetaa akka jiru ta'u gorsaan dhimmoota koominikeeshinii kan komishinichaa fi dubbii himaa akka ta'an Aaron VOA'f ibsuu isaanii ni yaadatama. VOA'n dhimma kanarratti poolisii biraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Kana malees haleellaa haaloo ba'iinsaa hedduu kan ajjechaa butiinsa dabalate TPLF namoota Tigraay keessatti isa mormu jedhe irratti gaggeessaa akka jiru gabaasaaleen na dhaqqaban jechuudhaan komishinichi beeksisee ture jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Dhaabbattoonni oduu ka biyya alaa kanneen wal waraansi keessatti gaggeeffame kutaa Tigraay kan ilaaleen oduu sobaa maxxansan seeraan kan gaafataman ta'uu qaami miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gabaasaalee oduu ilaalee akka xiinxaleetti miidiyaan biyya alaa hangi tokko adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka waan waraana biyyoolessaa ta'eetti humnootii ittisaa kan Tigraay yookaan TDF jechuun waamu jechuudhaan jimaata dabre ibsa barreeffamaan qophaa'e kan chaappaan waajirichaa irra jiru VOA'f ergee jira. Akeekkachiisa duraa kun miidiyaa biyya alaa yoo xiqqaate lamaaf ergamee jira. Barreeffamni VOA'f ergame kun hoogganaa dhaabbatichaa Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaan kan mallatteeffame yoo ta'u kunis eehamni hojii Addis Standard ega uggurame guyyaa tokko booda dhaqqabe. Bidiruun namoota 13 feetee imalaatuu jirtu eessa buuteen ishee dhabame sanarraa balaa dhaqqabeen namoonni du'an 7 reeffi isaanii argamuu poolisiin beeksisee jira. Ganda Addisyeegee irraa gara buufata doonii gorgoraatti jimaata darbe galgala imaltuu jalqabdee ka turte bidiruun kun akka tasaa eessa buuteen ishee dhabamuu ega beekame kaasee xaanaarra guyyaa lamaaf bidiruu fi namoota daakaa beekaniin yaaliin barbaachaa gaggeeffamaa ega ture booda reeffi namoota 7 argamuu godina Gondar Waaltaatti waajirri poolisii aanaa Dambiyaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an Koomaandar Charinnat Asmaara ibsanii jiru. Reeffi namoota kanaas haroon xaanaa lafa isaan daangessu gorgoraa fi Addisiigee Diingee kan jedhamu ganda baadiyyaa gidduutti obomboleettiin darbatee baasee har'a ganama argame. Namoonni doonii sanarra turan 13 malee mi'i biraa fe'amee akka hin turre Asteer Misgaanaw Baahirdaarraa gabaasteetti. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa irratti malaammaltummaa ilaalchisee yakki ilaalchi gaggeeffamu har'atti fufee jira. Zuumaan gara jalqaba baatii kanaatti mana murtii kabajaa dhorkan jedhamuun ega hidhamanii booda hokkara lubbuu namaa galaafateef saamiinsa hordofsiisee jira. Kaampaaniin raayyaa ittisaa kan Faransaay waliin waliigaltee meeshaalee waraanaa hedduu tolfatan himannaan jedhus Zuumaa irratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa ammaa Raamaafosaan dilbata kaleessaa Soweetoo keessatti hokkara dhaqqabe sana booda hojii qulqulleessuu gaggeeffame irratti argamuun hokkarrii fi saamiinsi lubbuu namoota 200 galaafate kun biyyattii keessatti tokkummaa fidaa jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States Itoophiyaadhaaf talaalii COVID-19 Johnson & Johnson jedhamu doozii 453,600 kennitee jirti. Deeggarsa talaalii COVID-19 mootummaa United States Itoophiyaaf arjoome kana har'a Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Giitaa Paasituu ministirii fayyaa Itoophiyaatti kenne. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa kanarratti gabaasaa qabdi. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa deeggarsa mootummaa Ameerikaa irraa argame talaallii ittisa COVID-19 doozii 453,600 ta'u har'a fudhatteetti. Talaallii kana Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an
Giitaa Paasis ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa waliin wal harkaa fuudhinsa taasisaniiru. Talaalliin kun bulchiinsi Joo Baayiden karaa dhaabbata COVAX jedhamu dhaabbata idila addunyaatiin doozii miiliyoona 25 ta'u biyyoota Afrikaa garaagaraatiif kennuuf karoorfate keessaa akka ta'es ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Talaalliin kun lammiilee kumaatamaan lakkaa'aman du'arraa kan baraarudha. Talaalliin walakkaa miiliyoonaatti siqu kun kan pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden deeggarsaan uummata addunyaatiif kennaa jiranii fi akkasumas tumsa isaan addunyaadhaaf taasisaa jiran kan agarsiisudha. Ameerikaan COVAX waliin ta'uudhaan biyyoota Afrikaatiif talaallii kana qaqqabsiisaa jirti. Ameerikaan deeggarsa talaallii ittisa COVID-19 taasisteen alattis vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf meeshaalee barbaachisan Itoophiyaadhaaf deeggarsaan kenniteetti. Ameerikaan carraaqqii Itoophiyaan COVID-19 ittisuudhaaf taasistu keessatti doolaara miiliyoona 182 deeggarteetti. Waggoottan 20 darbanittis deeggarsa doolaara biiliyoona 4 oliin investigooneerra. Kunis Itoophiyaan hawaasa badhaadhee fi fayyaa qabeessa akka qabaattuuf kan gumaacha taasisudha. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee gama isaaniitiin talaallii kana Ameerikaan Itoophiyaadhaaf kennuu ishiitiif galateeffatanii Itoophiyaan yeroo ishiin weerara COVID-19 ittisuudhaaf carraaqqii guddaa taasisaa jirtutti talaallii kana argachuun immoo daran hojii kana akka isheen cimsitu ni gargaara jedhan. Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi talaallii COVID-19 hangisaa baay'ee ta'e fudhatteetti. Kanaafis baay'ee gammanneerra. Sababni isaa talaallii kana uummata keenya waliin ga'uudhaaf yeroo nu carraaqqii taasisnutti talaallii hedduu argachuun keenya hojii keenya kana nuuf tumsa. Keessumaa du'aaf balaa sababa weerara COVID-19tiin qaqqabaa jiru hambisuu fi akkasumas hir'isuudhaaf nu gargaara. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa addunyaa irratti saffisaan babal'achaa jira. Kanaaf talaalliin kun tatamsa'ina isaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qaba. Talaalliin kun qofaasaa gahaa miti. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanneen ittisan akkasumas qajeelfamoota COVID-19 ittisuudhaaf bahan hojiirra oolchuudhaan of eeggannoo guutuu taasisuun murteessaadha. Yeroo ammaa talaallii Ameerikaan nuu kennite kun vaayirasii koronaa ittisuudhaan cinatti waliin dhaabbachuu fi kutannoo Ameerikaan Itoophiyaa deeggaruudhaaf taasistu kan agarsiisudha jedhan Dr. Liyaan. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti walta'iinsa dhaabbata idila addunyaa COVAX jedhamuun kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 gosa AstraZeneca fi Sinopharm jedhamu Itoophiyaan deeggarsaa fi kallattiilee adda addaatiin argachuu ishee ibsaniiru. Amma immoo talaallii Ameerikaan kenniteef gosa Johnson & Johnson jedhamu akka ta'es ibsaniiru. Ameerikaan torbanoota itti aananitti talaallii ittisa COVID-19 miiliyoona 25 ta'u deeggarsa biyyoota Afrikaa garaagaraatii kennuuf qophii ta'uun ishee ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaatti nutti ceena. Mootummaan naannoo Tigraay booji'amtoota waraanaa 1,000 gallakkisuu isaa beeksisee jira. Booji'amtoonni kun miseensota raayyaa ittisaa Itoophiyaa kanneen turan ta'uu isaanii fi jimaata dabre kanarraa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 bara 2013 irraa jalqabee akka gallakkisaman taasisamuutu dubbatame. Gabaasa Mulgeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erga bafqaaduutu dhiyeessa. Lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemaa ture keessatti kan booji'amanii loltoonni mootummaa federaalaa 1,000 ta'an jimaata darbe adoolessa 9 bara 2013 gallakkifamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay himeera. Magaalaa Maqaleetti kan argamu wiirtuu booji'amtootaa namootan qindeessan keessaa tokko kan ta'an obbo Mulgeetaa Dabaalqee akka VOA'tti himanitti booji'amtoonni waraanaa kun akka aadaa saba Tigraayii fi seera booji'amtoota addunyaatiin mirgi namummaa isaanii kabajamee fi erga turanii booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi gallakkifamaniiru jedhu. በዛሬው ዕለት አስፈላጊው ትምህርት ተሰጥቷቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ አንድ ለቀናል. Erga barumsi barbaachisaa ta'e kennamee fi booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi guyyaa har'aa warra dursi kennamuu qabu keessaa booji'amtoota 1,000 gallakkifneerra. Booji'amtoonni kun akka isaan atileetota hin taane waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbileen miidiyaa adda addaa ifatti arganiiru jedhan obbo Mulgeetaan. Itti dabaluudhaanis booji'amtoonni kun kan gallakkifaman duguuggaa sanyii saba Tigraay irratti raawwachaa jira isa jedhanii ittisuudhaaf akka ta'e ibsamuu isaa
Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Xibaa magaalaa Maqalee irraa gabaasa qopheesse keessatti ibseera. Fulbaana yookiin maskaramii darbee raayyaa waraana ittisa biyyaatti makamuu isaatii fi waxabajjii 19 bara 2013 booji'amuu isaa naannoo bulchiinsa Amaaraa bakka Dabra Taaboor jedhamu irraa akka dhufe kan dubbate loltuun Siisaay Marawwii jedhamu rakkinni jiru karaa nagaatiin hiikamuu qabaa jedheera. እኔ በነገራችን ላይ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ይገደላሉ። ሌላ ክልሎች ግን ይለቀቃሉ። Kanaan dura booji'amtoonni naannoo Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa hin ajjeefamuu waan jedhutu dubbatamaa ture. Ergas dhufnee garuu rakkoon nu mudate hin jiru. Hunda keenya walqixa ilaalanii amma ammaatti haala namatti tolu keessa turre. Kana booda immoo maatii keenya biratti deebinee namni hundumtuu akka karaa nagaatiin deemu gorsina jedhee yaadaa jedheera. Loltuun Sannaayit Mulunee jedhamtu waxabajjii 21 bara 2013 booji'amuu ishee himte bakka wiirtuu booji'amtootaa keessatti midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatii akka argachaa turanii dubbatte. Yommuu bakka dhuftetti deebitus barumsa isa addaan kutte itti fufuu akka barbaaddu haasofte. የትግራይ ህዝብ በጣም የዋህ ነው። ምክንያቱም ቢያንስ እኛ እነሱን ለውጊያ ነው የሚያመጣን ማለት ነው። እኛን ለመዋጋት መጥተዋልና Sabni Tigraay baay'ee gaariidha. Nu balleessuu waan dhufaniif nusi isaan hin balleessinaa jedhanii hiyyaan haala gaariidhaan nu simatanii amma ammaatti nu kunuunsaa jiru. Waan hundumaa waan hin argeef amma barumsa kootti deebi'ee itti fufuun barbaadaa jette. Warreen jimaata darbe gallakkifamaniin alatti booji'amtoonni biroo 10,000 lakkaawamanu akka jiran humnootni mootummaa naannoo Tigraay beeksisuu isaanii Mulgeetaa Xibaa gabaasa Maqaleedhaa qindeesse kana keessatti ibseera. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Ragaan qorannoo tokkummaa mootummootaa irraa argame akka agarsiisutti dargaggoota tamboo xuuxan keessaa 50% kanneen ta'an tamboo xuuxurraa dhibeelee dhufaniin lubbuu isaanii dhabuu malan. Dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiraatan 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin waa'ee dargaggummaaf araadaa irratti gaaffiif deebii kennanii haalatti gara araada garaagaraatti seenan yoo dubbatan dhiibbaa hiriyyaa hojii dhabuuf bakka oolan dhabuu akka sababaatti dubbatu. Araada keessaa ba'uufillee akka tattaafataa jiran eeranii jiru. Qophii har'aatiif Naakoor Malkaatu dubbisee of beeksisuudhaan jalqabu. Akka ragaan tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan dhimma dargaggootaa hordofu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti
akka addunyaatti dargaggootni miiliyoona 150 caalan tamboo xuuxu. Dargaggoota umuriin isaanii 13 hamma 15 ga'u keessaa dhiirota 5 keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tamboo xuuxuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tamboo xuuxan keessaa 50% ol sababaa dhibee tamboo xuuxuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababaa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 5% ta'u dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu namaa adochan dargaggootni fayyadaman lakkoofsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun wal qabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70% ol akkasumas shamarran 30 caalan akka jimaa qama'an beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qama'uun wal qabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna hargansuu irratti akka dhiibbaa qabu, dhibee onnee, dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan wal qabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu. Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yaraas nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin kaniin jimaa baruu danda'eera jechaadha. Ani kaniin jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seeneenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si bohaarsaa naan jechuu irraa kan ka'e kan araada kanatti seenuu danda'eera. Maqaan koo Wabii Kumsaan jedhama. Gostiin araadaa amma yeroo ammaa kana narra jiru jimaa fi sigaaraadha. Akka araada kanatti kan galu kan na godhe dhiibbaadhuma tokkoffaa abdii kutuu miira adda addaatiin dhiibameetanii araada kanatti gale. Maali wanta abdii kutus godhe? Wanti akka abdii kutuu na godhe inni jalqabaa hojii dhabdummaarraa kan ka'ee fi hojii wayii eegaleen tureyyuu konkolaachisaa baajaajiin ture. Hojjaa sana otuman hojjedhu dadhabbii fi waan adda addaatiif jedheen hiriyaadhuma adda addaa irraa argee yeroo boqonnaa akkuma tasaa itti gale. Wanti kun immoo adeemsa keessa araada natti ta'uudhaan keessumaayyuu immoo eegan hojii sanarraa ari'ame araada garmalee keessa yeroo ammaa galeera. Amma immoo keessaa bahuudhaa fi tattaaffii guddaa gochaan jira. Gara keetti dhufnees. Ani maqaan koo Caalaa Dagaagaan jedhama. Gosti ani araada narra jiru jimaa yookaan caatiidha. Sababa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin itti seenee keessumaa baradhee eebbifamee hojii dhabuurraa bakka oolmaa keessumaa magaalaan keessa jiraatu kana iddoon oolmaa yookaan immoo iddoon hojiin gahaan waan hin jirreef idduma oolmaa dhabiinsa jimaa kana waggaa dheeraa fayyadameera jechuudha. Araada kan ittiin raawwachuudhaaf yookaan immoo waan barbaadan kana argachuudhaaf maal gootu? Maallaqa isaa eessaa fiddu? Maallaqa isaa yoo dhabdanoo maal gootu? Rooba. Yeroo araada kana gaggeessinu maallaqa isaa maatii dhumarraayyii irra caala. Garuu yoommoo maatii irraa immoo dhabne ollaa ijoollee beeknurraa namoota naannoo keenya beeknurraa fira faarraa qaffaluu jedhu isa qaffallees namarraa kadhatanii argachuu jechaadha. Achi akkasitti mudii sanaatiin fudhanna. Yoommoo waan qabnus yoo jiraates waan gurguramus yoo ta'e gurgurre araada kanatti oolla jechaadha. Caalaa. Kan ittiin jimaa argadhu kan ittiin bitadhu keessumaa fakkeenyaaf amma karaa kallattii malee fakkeenyaaf bifa hannaatti yookaan mi'a mana keessa jiru gurguruudhaan iddoo qarshiin jiru hatuudhaan bifa akkanaa iddoo deemtu sanattis hiriyaa baay'ee horachuudhaan moobaayilis kiisiin namas sadarkaa kanarra nu geessiseera jechuudha. Araadni waan intarneetti na geessiseera jechuudha. Amma immoo iddoo hojii eegalee booda keessumaa torbanitti fa'aa yeroo tokko yeroo lama nan qaama
Dhiibbaan sun immoo keessumaa hojii koo iddoo hojii argadhee boodallee akkan hojii koo jibbu. Itti dhufna gara dhiibbaa isaatti tole wabi. Ani maddii maallaqa kootii yeroo jalqabaa hojumaan hojjedhuudhaan qisaasessee araada kana fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kana immoo eeganii hojjaa dhaabee miira abdii kutinsaatti galuudhaan anis namootuma na fakkaatan wajjin sosocho'uudhaan hanna waan argee ijoolleen wajjin qarshii namarraa liqeeffachuu fi waan adda addaa kana gaafanneeti dhiibbaa araada sanarraa kan ka'e kanatti gale jechuudha. Kanas dhiisee araada kana baay'ee ofirraa harkisuudhaan dhaabadhee of ilaalee bakka jirus baay'ee ofirraa harkiseera. Itti dhufna isattis qaama marii keenya sattaanuuti yoo maallaqa kana dhabdan yoo fedhii araada kana waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni isin irratti fide maali? Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gama xiinsammuutii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroon araada kana dhabe sammuun koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroon noormaalii turerra baay'ee amala addaa narratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa, amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabadhee of ilaaluudhaan araada kana keessaa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaan jira. Gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'een garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namni araadaan addunyaa kanarrayyuu hubannoo dorgomaas ta'ee success ta'ee hin jiru jecha. Kan milkaa'e hin jiru. Kanaaf mee yoo dhabde maal taata? Yoo nani dhabe miira haarii, miira nama wajjin walii galuu dhiisuu, miira nama abaaruu hin qaba. Ani miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera. Hiriyoota wajjin konfidensii dura ani ofitti amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaas ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkana narratti mudateera jecha. Caala miidhaa maaliin irraan geerattee yaadda? Ani amma yoon hin dhabe akka waan bakka namarraa adda ba'ee jijjiirama malaa keessaa wanti natti fidan mannaan dhabu. Gammachuu kan hin argadhu yoon inni fayyadame qofa. Yoon hin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Nama wajjin illee walii galee sooshaal laayifii yookaan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'aa, waalcha fa'aa, deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'aa, cidha fa'aa. Utuma ollaa jirullee deemee gargaaruu dhiisuu sadarkaa amma sanarratti sammuu naa doochee dhiibbaan irratti fideera jechuudha. Dargaggoonni magaalaa Amboo, dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan? Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,400